nagaan keenya bakka jirtanutti isin qaqqabu akkam ooltan. Guyyaan har'aa wixata amajjii 10 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 2 bara 2014 keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaaduu Morodaati. Paartiin Koongireesii Federaalawaa Oromoo hoggansii fi miseensonni isaa mana hidhaatii hiikamuun marii biyyoolessaa keessatti gumaacha qabaa jedha. Itoophiyaan yeroo jalqabaatii fi tarmuuda waraanaa Fiild Maarshaal kenniteetti. Qophii ispoortii dabalatee kanneenii fi qophiiwwan biraan qabnaa nu wajjiniin tura. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii piroodiwusariin tamsaasa har'aa Nugusuu Taammireeti. Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuwwan har'aa jaallanneetu dhiyeessa. Tamooltan oduun har'aaf qabnu kunoo. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden waliin bilbilaan mari'achuu isaanii feesbuukii ofiirratti barreessanii jiran. Mariin gaggeessanis haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessaa hariiroo gamlameenii akkasumas dhimmootii kutaa sanaa irratti akka ta'e kan barreessan muummichi ministeeraa Abiyyi karaa ijaaraa ta'een walta'iinsa keenya jabeessuun bu'aa guddaa akka qabu kunis kabajaa walii bu'uura godhatee akka ta'uu qabu lachuun keenya waliigallee jirra jedhaniiru. Aangoonni adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF duraanii kanneen hidhaa keessa turan himannaan isaanii addaan citee akka gadhiifaman mootummaan murteessuusaa paartileen dorgomtootaa tokko tokko mormanii jiru. Murtiin kennames haqa olaantummaa seeraa fi bilisummaa dhaabbatootaa kan dhiibuuf miidhaa uummataa salphisee kan ilaaluu jedhan. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed kaleessa ibsa kennaniin murtiin kun mootummaa dabalatee kan naasise ta'uu bu'aa yeroo dheeraa kan Itoophiyaaf waan gaariif deeggarsa godhaa jechuun dubbatan. Hoogganoonni TPLF duraanii akka hiikamaniif murtii mootummaan dabarse heeraan ala waan gaarii hin taanee fi sababaa quubsaa kan hin qabne jechuun izamaan ibsa kaleessa baasee hubachiise. Kana malees murtiin kun garee qabsoo hidhannootti hirmaate jireenya uummata miliyoona hedduu rakkoo keessa buuse kun itti gaafatamni akka waan irra hin jirretti lakkoofsisaa jedha. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed uummataaf akka ibsanitti umrii isaanii fi haala fayyaa isaanii ilaaluun akkasumas marii guutuu biyyaa gaggeeffamuuf jiruu fi haala mijeessuuf akka gadhiifaman murtaa'ee jedhan. Paartii Sochii Deemokiraatawaa Amaaraaf paartiin Innaat murtii kenname kanarratti mormii qaban ibsaniiru. Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti wal waraansa baatii 14f gaggeeffameen uummata manaaf qe'ee ofiirraa godaanan mooraa keessa qubatan irratti samiirraa haleellaan lubbuu galaafate gaggeeffame booda dhaabbatoonni gargaarsa dhala namaa hojii isaanii dhaabuu tokkummaan mootummootaa dilbata kaleessaa beeksiseera. Haleellaan kun kan gaggeeffame mootummaan Itoophiyaa araara guutuu biyyaaf waamicha gadhiyeessee sa'aatilee muraasa keessatti ture. Gochi kun immoo walitti bu'iinsi hamaan kun akka dhaabbatu gochuuf hawaasni addunyaa yaadda'an iyyata isaanii akka haaressan taasise. Waajjirri gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan ochaan ibsa barreeffamaa dhaabbata oduu ajaansi Firaans Pireesiif ergeen haleellaan kun jimaata darbee walakkeessa halkanii magaalaa Dadabiit ka Tigraay kaaba dhiyaa irratti kan gaggeeffame ta'uu fi siviilota hedduun kan miidhaman kanneen ajjeefamanis akka jiran gabaasa isaa jalqabaan hubachiise. Michoonni gargaarsa dhala namaa sodaa haleellaa samiirraa dirooniin gaggeeffamuuf jecha hojii naannoo sanatti gaggeessan dhaabanii jiru. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF akka jedhutti haleellaa kanaan namni 56 ajjeefaman ka jedhe yoo ta'u aangawoonni hospitaala guddaa Maqalee jiru irraa immoo 55 ajjeefamuu fi 126 madaa'uu gabaasee jira. Dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaa dilbata kaleessaa tiwiitarii irratti akka barreessanitti Tigraay kaaba dhiyaa keessatti waraanni Eertiraa sanbata darbee loltoota keenya irratti haleellaa banee jedhaniiru. Kunis maddeen walaba biraa mirkaniin arganne. Aangoonni mootummaa Itoophiyaa kana irratti deebii akka kennan gaafatamanii kan jedhan hin qaban jechuudhaan ajaansi Firaans Pirees gabaaseera. Gaazexeessituu bara dheeraa barsiiftuu afaaniif qabsooftuu hawaasummaa akka turte Gannat Mitikkee as Yuunaayitid Isteetsi keessatti du'aan eega boqottee booda sirni awwaala isheetii dilbata kaleessaa Finfinnee keessatti gaggeeffamee jira. Gannat Mitikkee raadiyoo sagalee Ameerikaa kutaa gaanfa Afrikaa keessa gaazexeessituuf piroodiisarii ta'uun hojjetaa akka turte yoo ta'u duraanis televezyiyoona Itoophiyaa keessatti gaazexeessummaan hojjetaa turte. Aadaa miidhaa dhaqqabsiisu ittisuu keessumaa akka dubartoota irratti qiyyaafate giddugala Itoophiyaan Naashinaal Seentar jedhamu hundeessuun kan gargaarte yoo ta'u kanneen hoogganan keessaa tokko turte. Gannat Mitikkee waajjira ministirii Dantaalaa
Yuunaayitid Isteetsi keessatti dippiloomaatota dargaggoota ta'an afaan Amaaraa barsiisaa turte. Hoogganoonni biyyootii kutaa Afrikaa dhiyaa yookaan ECOWAS maaliirra uggura haaraa kaa'anii jiru. Kunis gargaarsa gama daldalaa fi maallaqaa ka biyyattiif kennamu dhaabe. Hoogganoonni waraana maalii ka biyyattii bulchaa jiran akka jedhanitti baatii dhufu filannoo gaggeeffamuuf waadaa seenanii turan sana dhiisanii waggoota dhufan 4 aangoorra akka turan beeksisan. Uggurri kun maaliirra dhiibbaa guddaa ka qabaatu yoo ta'u ammaa kaasee biyyootii miseensota ECOWAS ta'an waliin daangaa karaa lafoos ta'e qilleensarraan qaban cufamuu dabalataa jedhameera. Akraa Gaanaa keessatti marii guyyaa guutuu eega gaggeeffame booda ibsi kun dilbata kaleessaa barreeffamaan ba'e. Kunis haalli maalii keessaa kutaa Afrikaa dhiyaafis yaaddessaa ta'uusaarraa murteeffamee jedhamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Paartiin Koongireesii Federaalawaa Oromoo hoggansii fi miseensonni isaa mana hidhaatii hiikamuun marii biyyoolessaa keessatti gumaacha qabaa jechuudhaan ibseera. Itti gaafatamaan waajjira KFO obbo Xurunee Gamtaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti mootummaan marii biyyaalessaa hunda hirmaachise qopheessuudhaaf miseensota paartilee siyaasaa garaagaraa mana hidhaa jiran hunda hiikuu qabaa jedhan. Ministeerri haqaa Dr. Gadiyoon Ximootiyoos hoggansaa fi miseensota paartilee siyaasaa ilaalchisuun ibsa kennaniin namoonni kun kan hiikaman qaamni isaan himata isaa waan addaan kuteefi jedhaniiru. Tsahaay Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa qabdi. Xumura torban darbee miseensonni hoggansa Koongireesii Federaalaa Oromoo obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Dajanee Xaafaa, obbo Hamzaa Booranaa fi miseensonni paartichaa kanneen biroon kan galmee obbo Jawaar Mohaammed irratti waamamaa turan hiikamaniiru. Miseensonni hoggansaa kunneen waggaa tokkoof walakkaa oliif mana hidhaa keessa kan turan yoo ta'u, waxabajjii 22 bara 2012 ajjeechaa artista Haacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan hokora ka'e keessaa harka qabu jechuun shakkamanii mana hidhaa turuun isaanii ni yaadatama. Mana hidhaas ta'anii mana murtiitti deddeebi'uun dhimma isaanii hordofaa turaniiru. Haa ta'uutii muddee 29 bara 2014 galgala keessa namoonni kunneen hidhaarraa hiikamaniiru jechuun ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa ifoomsee jira. Dhimma kana ilaalchisuudhaan paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo miseensonni hoggansa paartichaa mana hidhaarraa bahuun gammaduu ibsee jira. Obbo Xurunee Gamtaa itti gaafatamaa waajjira Koongireesii Federaalaa Oromooti. Miseensoti keenya hiikamuu isaaniitiif baay'ee itti gammanneerraa nutti toleera. Miseensota keenya, deeggartoota keenya, hawaasa keenya biyya keessas biyya alaa jiranuu nu wajjin yaaddaa kan turan, hidhamtoota keenya wajjin beela'aa kan turan, dheebotaa kan turan, daaraa kan turan, yaaddoo keessa kan galanii turan, akkasuma immoo hawaasa addunyaas hundumaa galatoonfanneerraa mootummaan isaaniidhees lammiilee kana hiikuu isaatiif galatoomi jenneerraa. Gammachuu keenyarraan waan ka'eedha. Waa'ee isaanitti hidhama yookaan maaliif akka isaan hidhaman gara teellaatti deebinee sakatta'uun hubachuun gamaggamuun yoo barbaachise illee ammaaf namooti keenya kun miseensoti keenya kun hidhaa keessaa hiikamuu isaaniitiif baay'ee itti gammannee jirra. Hundumaa galatoonfanneerra. Mootummaan kan amma eegale ajandaa marii biyyoolessaa Koongireesiin Federaalaa Oromoo bara 2009 irraa eegalee gaaffii kana gaafachaa ture kan jedhan obbo Xuruneen hiikamuun miseensota hoggansa paartichaa